ደርቦ ደራርቦ ምናምን መልበስ ጀመረ ራሱ ማለት ነው። አረታው ደስተኛ ነኝ ምንም ነገር አግኝቼ ሳይሆን ሰላም የሚባለው ነገር ምን አለችኝ ብለህ ልትጨነቅ አይገባም ላንተ የሚሆን መልስ ጨርሽ ካፊ በኋላ እኔ እንጃ መርሳት ግን ስንት ቀን ይፈጃል ቀናት ወራት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا مادي channelي كيا جرتو بغجراتني هردفتوني channelي أنيتوب 24 هندي كيسنويو بغا ربين جراچسي ولتنو ديوسنين جتشا akkasumas namoonni channelii kiyyaaf haaraa taatan subscribe like fi share gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha video baay'ee gara nama nyaatuu fi baay'ee tokko barumsas irraa barattan jedhee yaadu tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira videoon kuni akkuma waliin quba qabnu akkuma waliin argaa jirru mucayyoo Ikiruu jedhamtu hin beektanii TikTok kana irratti illee yeroo jalqabaadhaa fi jechoota hin taane fayyadamuudhaan TikTok irratti namoonni hedduun baay'ee itti mufatanii illee turanii gorsaallee turanii mucattiin biyya ambaa kana keessatti waggaa 10 biyya Saudi Arabiyaa kana keessa turte akkuma nama tokkootti galee biyya kiyyatti jireenya gaarii abbaa manaa gaarii horadhee bultii gaariin jiraadhee gara biyyaatti imalte erga gara biyyaa imalteeti rakkoo isii waan yeroo baay'ee gaafii namatti ta'u shamarran keenya nama isaan jaallatti dhiisanii nama ofii jaallatu filatu amma mucayyoon kuni akka yaada siirraa hubannutti yeroo baay'ee namni kun hin dhugaa hin machaa araada garagaraa qaba haalli isaa baay'ee ulfaataa jedhe ammootu deebinaan wanni isin miidiyaa irratti argaa jirtan kaameeraa gubbaa baanii wanni nu dalagnu kuni feekiidha malee waan qabatamaan lafa jiru miti jetti baay'ee nama gaddisiisa bultiin akkana namoota kaameeraa fuuldura bahanii waan garagara agarsiisanii jedhan namni yeroo baay'ee mana keessatti hooma jarree akkasiin jiraatu itti fakkaata kunoo har'a subhaanallah bultii yaraa diiganii akkanatti imimmaa wal boosisan jechuudha garuu as keessatti wanti garaa nama nyaatu mucayyoon sababii maatii dhabuurraa kan ka'e namni jireenya fooyyeffatee waa hundaayyuu furmaatatti godhateeti jireenya mijeeffatee biyya namaarraa gara biyyaatti galaa garuu isiin erga biyya galteeti haala kanaanii manallee ijaarrattee hojjetaallee gargaartee fakkeenya shamarran keenyaafillee taatee yeroo sanatti akkanatti mana siillee tolfachaa turtee waan baay'ee garaa nama nyaatu haa ta'u malee akka rabbii malee akka namaaf hin ta'u jiruun ለካስ የቱንም ቢታም ታሪክን መድገም አልፈልግም ልጄን ያላባት ማሳደግ አልፈልግም ብዬ ነገሮችን እንዳለ ታግሻለሁ ለምን እኔ ያለ እናትና ያለ አባት አድጌ ስለማቅ ማለት ነው ልጅ ሲኖር ፍቅሩ የእናትም ያባትንም አጣጥሞ ቢኖር ደስ ይላል ገባችሁ ያ ነገር ግን አልሆነም ለዛ እኔ ልፋቴ በከንቱ ቀረ አይደል taatee mucaa kana mudatirraa keessattuu shamarran barnoota guddaa irraa argattan jedhee yaada maaliif yeroo baay'ee shamarran nama isin jaalatera nama ofii jaallattan filachuu baay'attan kanaaf deemee wanti akkana rakkoo keessa isin galchaa jechuudha mucaan kuni osoo nama isii madaalu nama ofii isii madaalu osoo jaallatteeti taate sila har'a sadarkaa kana keessa buutu namni kun hadhaa miidhaa irraan gahee duraanuu miidhaa keessa turte ammallee miidhaa irraan gahee akkasitti bultiin jara adda facaatee jirti jechuudha kanaafuu yoo wanni viidiyoo kanarraa hubachuu qabdan nama ofii jaallattanirra nama isin jaallatte filadhaa deebinaan ammas namoota araada garagaraa irraa qaban fagaadha amma danda'ametti nama araada qaburraa fagaadha bultii keessatti namni araada qabu yeroo baay'ee miidhaa isinirraan gahu malee bu'aan inni isiniif argamsiisu hin jiru kanaafuu bultii gaarii hunduma keenyaaf hawwaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa dheengadda gammachuu argaa hadhammoo deebi'anii akkanatti nama imimmaan wal boosiisee akkanatti wal dararuu arguuni hedduu tokko ulfaataadha ani akka nama tokkootti barnoota guddaa irraa argattan jedheetiin yaada galatoomaa ulfaadhaa namni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan irra deebi'uudhaan subscribe like fi share naa gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha turtii gaarii
አይደለም አላበላሽም በቃ ማን ነው ያማረ ሰርግ ደግሶ የጸደቀ ማንኖስ ያላማረ ሰርግ ደግሶ ያልጸደቀ ንገሩኝ እኔ እኮ አበሾች አንዳንዴ ችግር አለብን አቃቂራ እንፈልግ በእናታችሁ እኔ ከዚህ በፊት ሁላ ሲወቅሱኝ ነበር ሸሚዝ በዚህ ሸሚዝ ሁሌ ጥልቶኝ እንዳይመስልህ ደክሞኝ ብቻ ነው አለ አይደል ምንም ሳትሰራ ዝም ብለህ ዝለህ ታውቃለህ ልክ እንደዛ ደክሞኝ ብቻ በመልሶቼና በጥያቄዎቼ ላደክምህ አልፈልግም ምክንያቱም ሄደሃል መርሳት ስንት ቀን ይፈጃል እኔ እንጃ ምናልባት ከብዙ ሀሩር ቀኖች በኋላ የማዘለላ ረጋፊ በኋላ እኔ እንጃ መርሳት ግን ስንት ቀን ይፈጃል ቀናት ወራት አመታት ስንት ቀን ፈጅቶብኝ እንደረሳሁ አላውቅም ምክንያቱም አሁን እያስታወስኩ እረሳለሁና ግን ቀኖቼ ላይ ተሰይመ የትኛው ቀን ላይ እንደምረሳህ መርሳቴ ስንት ቀን እንደሚፈጅብኝ እንጃ አላውቅም የእውነት ግን ያንተን የመርሳት ችሎታ አደንቃለሁ ዋው አንተ ግን እኔን ለመርሳት ስንት ቀን ፈጀብህ